Fenyo brinko waaqayyo damale Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii akkam jirtu akkam yoo dhageessan akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluun geessan baga wajjumaanuu geenye eebbi qulqullootaa araarsummaa haadha keenya qulqulleetti duroo maadamii eegumsi ergamootaa hunda keenya duukaa haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 31ffaa hafuurota hamaa tooftaa karaa hafuuraa hin taaneetiin ofirraa dhorkuu yaaduu jedha. Hafuurota hamaa karaa hafuuraa hin taane kallattiin sammuu garaagaraatiin ofirraa dhorkuu yaaluu jedha. Kana jechuun maal jechuudha? ክፉ መናፍስትን መንፈሳዊ ባልሆኑ ስነ ልቦናዊ ዘዴዎች ለመከላከል መሞከር አፍሮታ ሀማ ከራ አፍሮ ሂንታኔ ከራሌ ጢንሰሙ ገራገራቲን ግንሞ ሳይኮ ከንጀኖቲን ኡፍራ ድርኩ ያሉ ከንጀሩጋ ጉያ ሀራ ኩታ ሶዶሚ ተኩፋ ገነመ ቀበሙ ኩታ ሶዶሚ ተኩፋ ኒበረና ሚሴንሲ ሃራን ቻናሊ ኬኛ ታተን ሰብስክራይብ ጎቹ አከ ሂንደገኔ ወሬን ሚሴንሲ ታይ ጅርተን ሞ ሼሪ ፊ ላይክ ጎቹ አነከን ሆርዶፍተን ወሊፍ ደበርሱ እንደገቲና ጀቻ ኤጋ ከራ ሳይንሰዋ ታኤቲን ከራ ፉራ ሂንታኔቲን ወንቶተ ገራገራ ፈየደመኒ አፉራ ሃማ ኡፍራ ድርኩ ያሉን ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu kutaa 31ffaadha guyyaa har'aa kana kan waliitiin ilaallu. Tooftaaleen kun keessumaa warroota akka Awurooppaa fi Eeshiyaa biyyoota gurguddoo keessatti kan beekamudha. Hafuurota hamaa karaa hafuuraa hin taane መንፈሳዊ ባልሆነ መንገድ ለመከላከል መሞከር በተለያዩ ስነ ልቦናዊ ዘዴዎች መጠቀም tooftaalee xiinsammuuwwan garaagaraa fayyadamanii hafuura hamaa ofirraa dhorkuu yaaduu kan jedhu kutaa 31ffaa ganama qabamu guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaalla. Isin ijoollee warra buutii, isin ijoollee buutii, ijoolleen keessan hamoota gaafa ta'an gaarii dubbachuu akkamitti dandeessu? Lapheen guutee irraa kan hafe afaan immoo dubbata. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 34 irratti isin ijoollee buutii lapheen keessan guutee kan qabu yookiin immoo laphee keessan keessa guutee kan jiru afaan keessan dubbata. Warri keessan yookiin immoo maatiin keessan gaarii waan hin taaneedhaaf isaan irraa kan barattan isinis immoo waan namaa dubbattu yookiin immoo waan namaa taasistu jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 12:34 irratti ijoollee buutii የእፉኝት ልጆች ይጀራል kana jechuun warra maatii isaanii hamaa ta'an warra hamaa yaadan warra hamaa hojjetaniin jechi kun kan inni dubbatu jechaadha. Kanaaf egaa jalqaba irratti hafuura kana tasgabbeessuudhaaf hojiiwwan hojjetamu. Egaa akkuma beekamu naannoo baadiyyaatti nam tokko hafuura qaalluu gabbara yoo ta'e hafuura qaalluu fagee faksiisa yoo ta'e hafuurri kun callisee guyyaasaa maleetti ka'uu danda'a. Ixaana itti aarsuu, buna danfisuu fi sagaduu fi yookiin immoo aarsaa inni barbaade kennuu fi danda'u jechaadha. Hafuurota karaa hafuuraa hin taane immoo baasuuf yaaluun xiinsammuuwwan garaagaraa fayyadamanii baasuuf yaaluun hafuuricha tasgabbeessuudhaaf hojii hojjetamu kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana kan laallu kutaa 31ffaa. Egaa asirratti egaa akkuma beekamu hafuurri kun dhiisuu hin danda'u, tasgabbaa'uu danda'a. Jalqaba irratti maal ragaagaatu yookiin immoo tasgabbeessuu jedha. Biyyoota qarooman keessatti gada fagaatee kan seene hafuurri xuraa'aa kun dhorkuudhaaf karaa isaa itti fayyadaman keessaa karaa gurguddaan irra caalaatti karaa mana yaalaa gargaaramanii xiinsammuutti fayyadamanii kana yaaluu jedha. Fakkeenyaatiif nama sigaaraa aarsu yookiin immoo tamboo aarsu yookiin immoo nama caatii qamaa'u yookiin immoo nama ashiishii aarsu kana kanaaf kan kana fakkaatu
suusii kanarraati yookiin immoo araara kanarraati akka inni fayyuudhaaf kan isaan itti fayyadaman mataa isaa kan ta'e tooftaa mataa isaa ta'e ni qabaa jedha. Tooftaa mataa isaa danda'e ni qaba. Inni jalqabaan warreen ogeessa xiinsammuu ta'an isaaniif ramadanii gorsuu tajaajila gorsaa kennuufii jedha. Namoota xiinsammuu saayikoo kan jennu saayikooloojii kan jennu namoota xiinsammuu beekuun xiinsammuu qabaniiti gorsi akka isaanii kennamu ni taasifamuu jedha. Fedhi suusii isaanii kan isaan dadhabsiisu kan ittiin yaalaman maastikaa akka isaan nyaatan karameellaa garaagaraa akka isaan alfatan bifa kanaan fayyadamuudhaan dhugaatiiwwan garaagaraa karameellaawwan garaagaraa akkuma kanas viitaaminota garaagaraatiin kan badhaadhan kanaan kan cime suusii kana akka isaan dhiisan qoricha bifa garaagaraatiin qopheessuudhaan inkibiloota yookiin immoo marfeedhaan akka isaan waraadaman ni ta'uu jedha. Sigaaraa kan jechisiisu fedha sigaaraa kan qabu yookiin immoo suusii sigaaraa kan qabu akka sigaaraatti harka isaaniitiin kan qabatan hidhii isaaniitiin kan isaan xuuxan kan akka rigaawwan garaagaraa kan fakkaatan kan ittiin suusii kanarraa tasgabbeessan waan garaagaraa kennuufii jira laala. Waan garaagaraa kennuufi. Nyaatota madaalawaa ta'an immoo filamaa ta'an akka nyaatan akka qophaa'uuniif ni taasisuufi. Hafuurri kun immoo yeroo isaan irratti immoo ulfaatu immoo buna shaayii makiyaatoo kanaaf kan kana fakkaatan akka isaan fudhatan bishaan qorraa shaaworii akka isaan fudhatan ni gorfamuu jedha. Inni garaa immoo ispoortiiwwan garaagaraa akka isaan hojjetan ispoortiiwwan garaagaraa hojjechuun akka isaan socho'an ni taasifamu. Maarshiiwwan garaagaraa agarsiisa tiriitii garaagaraa akka isaan hojjetan yaada isaanii suusiin qabame kana kanatti qabamanii akka isaan dagatan ni taasisa. Dabalata immoo wal fakkaatti kan ta'an ji'oota garaagaraa kan fixan amaloota leenjiiwwan garaagaraa kan qaban xiinsammuu garaagaraa yaada xiinsammuu garaagaraa tajaajila garaagaraa qopheessuudhaan miidhama suusii kan ta'e hundumaa miidhaa isaarraa akka isaan of eeggatan akka isaan taasisuuf gorsa garaagaraa kennuufii jedha. Kana jechuun namicha keessatti kan jiru hafuura suusii sana tasgabbeessuu malee dhabamsiisuu hin danda'u jedha. Kana gochuun isaanii ispoortii akka hojjetu maastika akka nyaatu mafaqa garaagaraa yookiin immoo rigaa akka ittiin fayyadamu gochuun yeroodhaaf nama kana tasgabbeessuu danda'a malee hafuurri kun keessa isaatii baduu hin danda'u jedha. Kanatti fayyadamuudhaan kan isaan fayyadaman. Inni biraan immoo karaa biraa immoo saayikoodhaan tooftaa saayikoo garaagaraatiin gargaaramanii dagachiisuu suusii kana yookiin immoo hafuura suusii kana balleessuun hin danda'amu. Gara fuulduraatti iyyuu yeroo kamiyyuu hafuura suusii kana jajjabeessuu yookiin immoo inumaayyuu cimsuu danda'a malee balleessuu hin danda'u jedha. Saayikoodhaan yookiin immoo xiinsammuudhaan tasgabbeessuun tooftaan kun ga'ee inni qabu kan wal madaalu otoo hin ta'in yookiin immoo furmaata walitti fufiinsaa otoo hin ta'in yeroodhaaf guyyaa muraasaaf ji'a muraasaaf yaada kana dhabamsiisuu danda'a jedha. Sababni isaa yeroodhumaaf ibidda sana balleessuu danda'a malee dhaamsuu danda'a malee fiimiinsaa waan hin banneef suruma baduu hin danda'u jedha. Waliigala isaa hafuurri suusii kun kan inni baduu danda'u dhabamuu kan inni danda'u hafuurri hamaa kun ofirraa dhorkuu kan danda'amu macaafa qulqulluu keessatti gaggeessa yookiin immoo gorsa macaafa qulqulluutiin gaggeeffamnee hafuurri kun gara si'oolitti galee yoo hidhame qofaadhaa jedha. Ani waaqa keessanidha. Anaatiin alatti
kan fayyisu hin jiru. እኔ አምላካችሁ ነኝ ከኔ በቀር የሚያድን የለም። ራጂ ኢሳይያስ በቆና አፍርተሚ ሰዲ ቆቶ ጉባ ይረት አኒ ዋጋ ከሰን አኒ ኡማ ከሰን አናቲ ለለት kan fayyisu kan jiraachisu du'a keessaa kan kaasu tokkollee hin jiru jechuudhaan qulqullicha Isaayyaas irratti gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos yaada kana nu barsiisa, yaada kana nu gorsa jechaadha. Kan fayyisu eenyudha? Kan jiraachisu eenyudha? Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Dhugumatti saayinsiin biyya lafaa hafuura hamaa fayyisuu hin danda'u. Hafuura hamaa baasuu hin danda'u. Hafuura hamaa dhabamsiisuu hin danda'u. Hafuura hamaa kan baasu sooma, sagada, humna Waaqayyoo ta'uusaa beeknee amantaa keenyaan cimnee deddeebi'uun hunduma keenya irra jira. Eenyu kan fayyisu Waaqayyo qofaadha. Eenyu kan jiraachisu Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Humni keenya eenyu? Waaqayyoodha. Fayyisaan keenya eenyu? Waaqayyoodha. Waaqni keenya eenyu? Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Beekumsa isaanii barbaacha yookiin immoo beekumsa barbaachaaf hafuura hamaatiif warreen saaxilaman balbala banan. Beekumsa barbaachaatiif hafuura hamaatiif warra balbala karaa banan yookiin immoo balbala bananii jedha. Namoonni akkasii jiru baay'ee kan nama dinqu. እውቀትንና እውቀትን ፍለጋ ለክፉ መንፈሶች በማጋለጥ የተከፈተው በር ቤኩምሰ በርባዳቲፍ ኡጉማ በርባዳቲፍ በልበለ ሰይጣናቲፍ በነሜ kan jedhu immoo kutaa dhuma kana keessatti guyyaa har'aa walitiin ni ilaalla. Inni immoo maal ilaalatame? Beekumsa barbaadaatiif karaa ሰይጣናaf baname kan jedhu. ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። የአባቆ ዋራወተን ዋንታ ሲሰን እምቤከኔቲ ዲፈመ ጎዲፊ ጀ ነምኒ ዱጉመት ዋራወቱ እምቤኩ ጅሬኛ ሳ ከሰት ወጂወን ገራገራ ጎቻወን ገራገራ ራወቹ ደንዳ ከናቲ ፈጋ nutu warraawwannu beeknaa ilaata. Abbaan ogummaa Waaqayyoodha. Ogummaa kan namaa kennu Waaqayyoodha malee biyya lafaa yookiin immoo hojii biyya lafaa miti jecha. Kana beekuu fi baruun dirqama nama tokko ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Beektonni biyya lafaa waraansa seexanaa balbala banuusaa irrayyuu darbee hafuura kanaan miidhamu yaanni isaanii beekumsi isaanii beekumsa gaafatu adda baasuudhaaf mana barumsaa fi baay'ee nuffisiisaa ta'e akkuma kana baay'ee dinqisiisaa ta'e addunyaa qaroomina jirtu hojjetu dubbattu kana dhalataa fi seenaa keessatti taasisuudhaan kallattii garaa isaa dhabuudhaan kufiinsa guddaa irra geessee jirti jedha. Kufiinsa guddaa irra geessee jirti. Beekumsaan civilization kan jedhu qaroominaan dabalamuudhaan beekumsa biyya lafaatti hirkachuudhaan namoonni baay'een gaafa kufan seexanaaf beekumsa isaaniitiin gargaaramanii yoo gaafa isaan karaa banan ni agarra. Waraansa daabiloosii keessatti tokko keessaa tokkoyyuu karaan baay'ee dinqisiisu ta'uu fi dhugaan jiru dha'iinsa yookiin immoo warroota Awurooppaa irraati qaroomina yookiin immoo ammayyummaa fudhanne irraatiin kan dhufu keessaati baay'een isaanii ilaaluu dandeenya. Bara keenya keessatti fireen kamillee barsiisaan kamillee rakkoo guddaa kan ta'e beekumsa mataa isaa ta'e kan qabuun alatti hafuura hamaatti fayyadamuudhaan gochaa inni hojjetuu fi taasisuu jedha. Adeemsi kun immoo hojii hafuura hamaa waraansa hafuura hamaatti keessa galuudha. Dogongoradha. Karaawwan dogongoraa garaagaraa qabachuu, gargaarsa daabiloosiitiin gaafachuu, amantii irraa fagaatanii aadaa amantii ofii gadhiisanii daabiloos waliitiin
barumsa daabiloos hordofanii daabiloos waliitiin wal firoomfachuu heerummaa qabachuu jechaadha. Hanga ammaatti addunyaa keenya keessa warri jiraatan adeemsa kanaatiin jiraachuudhaan baroota hedduu kan dabarsan baay'een isaanii jiru. Fakkeenyaatiif Heroodis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Beetlehemitti daa'imoota gidduudhaan kan argatu fakkaatee daa'ima Beetlehem 14,000 ol ajjeeseera. Kanaaf kan kana fakkaatan hojiiwwan akkasii warri hojjetan baay'een isaanii jiru jechaadha. Biyya lafaa kana keessatti kan deddeebi'an waan raawwatanis kan hin beekne jireenyi isaanii Waaqayyo waliin kan ta'e baay'een isaanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa ogummaa barbaacha seexana barbaadu, ogummaa barbaacha Waaqayyootiin hin gatu, ogummaa barbaacha baattoo daabiloos ta'anii daabiloos waliin umurii guutuu jiraachuun addunyaa keenya keessatti kan mul'achaa jiruu fi namoonni baay'een ittiin rakkachaa fi ittiin dhiphachaa jiran ni jiru. Ogummaan kan eenyudha? የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ogummaan jalqaba Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon hin beekuun immoo hubannoodha jedha. Hubatan malee Waaqayyoo beekuun amanuun ittiin jiraachuun gaabbii galuun hin danda'amu jechaadha. Kanaaf egaa kutaan 31ffaa guyyaa har'aa kanumaati yoo nu ga'u kutaan 32ffaa immoo yeroo dhuftu kan waliin barannu obboloota kan himatu gara biyya lafaatti gatame kan jedhu kutaa 32ffaa daabiloos isa obboloota himachuudhaaf gara biyya lafaatti gatame kutaa 32ffaa waliin ni ilaalla. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa boolii keenyaaf galanni ulfinni oqumni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u nu haa turu.